Akkam jirtu fayyaa keessanii kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kiyya. Barnoota amman isinii qabadhee jiru kunuunsa haati harma hoosiftuu harmasheef gochuu qabdu kan jedhudha. Haati harma hoosiftuu tokko harmasheef kunuunsa akkamii gochuu qabdi fayyaa isheefis ta'e fayyaa daa'imaaf kan jedhudha. Barnoota baay'ee barbaachisaadha. Mee akka armaan gadiitti ilaalaa. Daa'imman aannan harma haadhaa hoosisuun of eeggannoo qulqullinaa kan akka aannan biroo yookaan aannan loonii, aannan xaasaa yookaan aannan foormulaa, xuuxxoon yookaan meeshaa biroon hoosisuu dhamaatii hedduun qabu. Baay'ee qulqullina eeguu hin barbaachisu jechuudha. Waan xuuxxoon miicamu hin jiru, meeshaan miicamu hedduu qulqullina kan gaafatu hin jiru. Haa ta'u malee qulqullina ofii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Haati harma hoosiftuu tokko qulqullina qaama ishee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Harma hoosisuun dura yeroo hundaa harka ofii dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Haati tokko daa'ima isheef harma kennuun dura kanaan dura kaasnee turre every 2 to 3 hours garaagarummaa sa'aatii 2-3dhaan daa'ima ishee harma hoosisuu qabdi keessumaa ji'a 6 jalqabaa jenneerra. Kanaafuu each time harma hoosisuu yeroo deemtu harka ishee sirriitti dhiqachuu qabdi jechuudha. Haa ta'u malee yeroo harma hoosisuuf jettu yookaan yeroo harma hoosisuuf jedhan haadholiin yeroo hundaa harma miicuun hin barbaachisu. Kun egaa gaaffii namoonni tokko tokko gaafatanidha. Akkasumas immoo namoonni tokko tokko maal godhu yookaan haadholiin tokko tokko yeroo harma kennuufiif jedhan daa'ima isaaniif yeroo hundaa harma isaanii miicu. Tokko tokko immoo saamunaadhaan kan miicanii jiru jechuudha. Kana irratti maal jettanii namoonni hedduunis na gaafataniiru. Akka walii galaatti egaa qaama guutuu waliinis ta'e harmaa fi fiixee harmaa kophaa guyyaatti al takkaa bishaan ho'aan dhiquun gahaadha. Yeroo hundaa yeroo hoosisuuf jedhan harma isaanii miicuun qabanii yookaan dhiquun qabanii guyyaatti al takka yookaan shaaworii yeroo fudhatan guutuu qaama isaanii yookaan immoo kophaatti harma isaanii bishaan xiqqoo ho'aa ta'een dhiquun gahaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo hoosisuuf jedhan yeroo hundaa miicuun barbaachisu harka isaanii qofa dhiqachuun gahaadha jechuudha. Akkasumas yeroo dhiqan yookaan yeroo harma isaanii miiccan kana saamunaa fayyadamuu hin qabani. Haati harma hoosiftuu tokko yeroo qaama ishee dhiqattu akkasumas yeroo harma ishee miiccu naannoo harma ishee yookaan naannoo fiixee harma ishee saamunaa tuqsiisuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaas saamunaan gogiinsa godhachuun akka gogaan sinsinnaa'uu dhufu taasisa. Gogaan isaanii naannoo harmaa jiru akka gogiinsa godhu taasisa akkasumas immoo irriteebilii akka ta'u taasisa jechuudha. Kana dabalataanis immoo zayita uumamaan xannachi Montgomery jedhamu kan fiixee harmaa irratti argamu oomishu dhabamsiisa saamunaadhaan yoo dhiqan. Zayitni kun immoo faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa inni tokko fiixeen harmaa yeroo hundaa qulqulluu akka ta'u taasisa akkasumas immoo fiixeen harmaa yeroo hundaa lallaafaa ta'e daa'imni akka sirriitti akka garaasaa akka hodhu taasisa akkasumas immoo akka kiraagdii hin taane akka gogee mammadoofne taasisa jechuudha. Kanaaf haati harma hoosiftuu harma ishee fuuldura saamunaa tuqsiisuu hin qabdu. Hunda keenyaaf akka ifa ta'utti tariitii jechuun hin jedhe namni hin galleeffoo jiraate don't use soap on breast during lactation because it can cause dry, cracked and irritated skin and it can also remove the natural oils produced by the Montgomery glands located on the dark area surrounding your nipples. These oils help to keep the nipples and areolas clean and moisture. Kanaafuu saamunaa fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha naannoo harmaarra. Inni garbiroon dabalataanis aannan darbee ofii coobu akka uffata isaanii yookaan akka uffata isheen tuqne haati tokko ittisuuf breast pads kan jedhamu fayyadamti taanaan breast pad kana fuulduratti imeejii isaa qaba, suura isaa qaba. Baattuu harmaa yookaan xuuxmaa jalatti haadholiin harma hoosisan tokko wanta akka fooxaa wayii yookaan uffata wayii akka aannan ofuma isaa coobu akka qaama isaanii hin tuqne akka uffata isaanii hin tuqne kan fayyadaman jiru. Kanneen kana fayyadaman maal gochuu qabu? Akka inni jiidhaan jijjiirrachuu qabu. Akkasumas immoo kan pilaastikaa hin taane fayyadamuu qabu. Yoo argame kan jirbiirraa qophaa'e osoo ta'e gaariidha. Kanaafuu kanneen breast pads fayyadaman akka inni jiidhaan jijjiirrachuu qabu. Akkasumas immoo kanneen pilaastikaa hin taane keessumaa yoo argame kanneen jirbiirraa hojjetaman yoo argaman baay'ee gaariidha. Kana fayyadamuun gaariidha jechuudha. Kana gochuun maal fayyada? Wantoota akka fangasii godhachuu afaan daa'immanii yookaan oral candidiasis kan jennuu fi madaa'uu harma haadhaa yookaan immoo mastitis kan jennu kanneen kana hedduu ittisa jechuudha. If you are using breast pads inside your bra to soak up the breast milk from leaking breasts, be sure to change them when they become wet, as dampness can prompt germs to grow. Clean and dry nursing pads can help to prevent sore nipples, thrush or mastitis. Kana gochuun egaa faayidaa hedduu qaba jechuudha daa'imaafis haadhaafis.
Inni kun egaa isaan amma jedheedha jechuudha. Tuutuma yaayaa jalatti yookaan baattuu harmaa jalatti haadholiin tokko akka aannan harmaa uffata isaa hin tuqneef ittiin ittisan. Kana gaaroonni jijjiiru yeroo yerootti jijjiiruu barbaachisa jechuudha. Inni kun immoo tuutuma yaayaa yookaan tuutuma yaayaa sana dubartoonni hundi fayyadamanidha jechuudha. Kana malees baattuu harmaa yookaan tuutuma yaayaa isa jennu kan baay'ee hin qabnee fi taayit kan hin taanee fi harma ol qabuun yookaan baachuun kan gargaaruu fi yoo danda'ame jirbii irraa kan qophaa'u ta'e gaariidha. Choose a supportive nursing bra or a regular bra that fits well but is not too tight. Cotton is an excellent choice of fabric since it allows your skin to breathe. Kanneen jirbii irraa qophaa'an maal godha akka qilleensi galu taasisa waan ta'eef dheereetti dhiyoo ta'e qilleensi gallaan immoo carraan wantoonni tokko achitti guddachuu isaanii hin irrata jechuudha. Yeroo hoosisanis yeroo isaanii xumuran booda haati tokko gargaraamee ishee hoosistee xumurtee booda daa'ima achi ofirraa dhiibuu osoo hin ta'in quba afaan isaanii fi harma suuta adda baasuun barbaachisaadha. Quba fayyadamuudhaan afaan daa'imaa fi harma adda baasuudha malee achi dhiibuun akka madaa'u taasisa fiixeen harmaa. When you are ready to take your baby off the breast, do not pull them off. Instead, place your finger in the corner of their mouth to gently break the suction between their mouth and your breast. Kanneen kana gochuun egaa haati fayyaa harma ishee eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jiran akka turtii gaarii.